jedha mesi. Dhugaadha. Dhugaa kan argan immoo jedha. Warra dhugaa waaqeffatan jedha. Yeroo tokko maaltu ta'ee wangeela Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 amma 5tti suuta jedhee bantuu jaasni dubbisan dhaggeeffattu. Maaltu tasinitti fakkaata? Waldaa kiristaanaa yeroo darbee kaaseen ture. Waldaa kiristaanaa warra hurrii ba'anii hojii ergamootaa 8 irratti kaaseen ture. Waldaa kiristaanaa warra hurrii ba'anii waldaa jedhamu tokko jira waldaa bartootaa keessa. Waldaan kiristaanaa warra hurrii ba'anii kun baay'eensaa qaama mootummaatiin hoogganamu poolitiikaadhaan. Isarraa waan nuyi fakkaatan as amantiin tokko tokko baandiraa wajjin kan adeemu amantaan jira. Waldaan kiristaanaa warra hurrii ba'anii kun mootummaan guyyaa tokko Isxifaaneesin ajjeesuu gaafa barbaadu paasteroota waaldichaa amantoota waaldichaa waamee irratti ragaa baay'isiisee jedha. Agalgaa'ii irratti ragaa bahee Isxifaanos ituu iyyuu dhagaadhaan ajjeesan. Gadaayuu Phaawulos nabbaree ilaal Matsaaf Qudus. Yeroo isaan ajjeesan Phaawulos immoo wayyaa eega turee jedha. Isxifaanos garuu yeroo du'a isaa yeroo jala gahu hamma dhumaatti afaanaan haasa'e. Ani jedhama maalu jedhame. Isxifaanos utuu dhagaadhaan rukutamoo ulaan baname. Isxifaanos utuu inni iyyuu abbaan samaayii ka'ee dhaabate. Isxifaanos Abrahaamiin amma mul'ataatti wangeela lallabe daqiiqaa 2 gidduutti lubbuu isaa kennee jedhe. Warra hurrii ba'anii kun bara Yohaannis baay'ee mul'atan. Waaqayyo gargaara. Yohaannis Bartimoo lafa onaa keessa taa'ee biyya buutii boofaan marfamtee galaana gidduu taa'ee waa arge akka jedhe Waaqayyo. Ameen. Warra gara waldaa dhufan addaan naa baasa. Warra gara waaqeffannaa dhufan addaan naa baasa. Mina dubbis barbaade. Dhaggeeffadhaa. Mul'ata Yohaannis. Addaan baasa. Oobdii manichaa iddoo aarsaa safaraa kan ol galuuf kan alatti adda baasaa. Kan waaqeffannaa dhugaa qabuuf hin qabne adda baasaa. Uleen akka ulee safaraa tokko anaaf hin kenname. Yommus tokko anatti dubbate ka'ii mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo aarsichaa safarii namoota achitti sagadanis lakkaa'i. Garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42 mandara qulqullaa'aa sana dhidhiituuf jiru. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sanaa raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf jedhe. Lakkoofsa 4. Dhuga baatonni lamman immoo muka ejersaa lammanii fi baattuu ibsaa lamman Waaqayyo Gooftaan biyya lafaa dura dhaabbatanidha. Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaade ibidda afaan isaanii keessaa ba'een diinota isaanii fidu. Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaade akkasitti ajjeefamuun irra jira. Amin. Esa safari jedha lakkoofsa 12. Esa safari. Iddoo aarsaa safari. Warra achii waaqeffannaa dhugaa sagaddu immoo lakkaa'i. Naa galmeessi. Amantootuma dhuftee immoo warra alaa tokkollee hin galmeessine faarfatanii. Waaqayyo faarfannaa akkasii keessaa sinaa bayyisu. Amin jettanii isin. Ji'a 42 waaqeffannaa tolaa waaqeffatanii. Yoo isaanii warra dhugaadhaan waaqeffatutti ka'an immoo abiddumti jalatti irraa ka'uu isaan hin fixa. Achi lafaa dhidhiittu amantoota kiristaanota garuu iddoo lakkaa'ame iddoo safarame keessa hin jiranii. Torba baay'ee kan dubbisuu barbaadu mul'ata 7 sadii dhaggeeffadhaa. Waaqayyo hin aare jedha hin aare warra sagadannaa galmeessa argolnaa fuudhaa maaloo jarana har'a maqaa Yesuusiin galmee Waaqayyo irratti argama. Amin jettaniisin warra waaqeffatan galmeessa hojjettoota naa galmeessa adda isaanii irra maatama naaqaa
harkonnaa fudhamaatu natti dhufe Yesuus Kiristoos addi kee milikkita fudhate haa ba'u. Amiin jedhaa maaloo addi kee milikkita fudhate haa ba'u. Hamma nuyi adda hojjetoota Waaqayyoo keenyaatti mallattoo goonutti lafa galaana mukas miidhinaa isa booddee lakkoofsa warra mallatteeffamaniis nan dhaga'e gosa ijoollee Israa'el hundumaa keessaa 40,000 mallatteeffame. 40,000 mallatteeffame. Gosa Yihuudaa keessaa 12,000 mallatteeffame. Gosa Ruubeen keessaa 10,000 harkonnaa fuudhika har'a nama dhugaatti waaqeffatee mallatteeffamu si haa godhu Waaqayyo. Nama sin harkadhaa qabimee mallatticha fudhadhu ba'i maqaa Yesuus hin jedhimee laa saagaatiyaa mallatticha naa jedhimee isatti nama ol fudhadhu ba'i jedhiiti. Kottaa mallatteeffamaa warri dhugaatti waaqeffatan lafti miidhamaa muki miidhamaa galaanni miidhamaa warri wabdi keessaa kun hin dhumti warri bakkeessaan hin dhumaa isin mallattoo naa fudhadhaa. Awwaaji jala lakkoofsa tokko lamarratti hamma nuti adda hojjetoota kee Waaqayyootti mallattoo goonutti yaa ergamaa mukatti hin bu'in namatti hin bu'in kan koonaaf ba'ani maaloo maqaa Yesuus Kiristoosiin warra ba'anii argaman ta'a. Waaqeffannaa dhugaa warra waaqeffatan. Namoota waaqeffannaa dhugaa waaqeffatan waa sadii miijannee ilaalla. Tokkoffaa waaqeffannaa dhugaa haala kamiinuu hin miijalan wanta ta'eef namoota waaqeffannaa dhugaa waaqeffatan haala kamiinuu cabsuu hin dandeessan. Yeroo hundumaa mo'atoodha. Amiin. Haala irratti nu hundaa'an, qabeenya irratti nu hundaa'an, beekumsa irratti nu hundaa'an. Har'as booris injifatoodha. Har'a waldaa kiristaanaa baay'ee mo'amaadha. Maaloo jettan waaqeffannaa dhugaatu jira. Dhugaatu waaqeffatamaa hin jiru. Waan biraa miti iddiriitu waaqeffannaa si hambisa. Gaafa dhugaan si hin galle. Waan biraa miti cidhatu waaqeffannaa si hambisa gaafa dhugaan si hin galle. Waan biraa miti gaafa sanbataa gaafa waaqeffannaa doogaa hidhatte gaafa dhugaan si hin galle. Siif waaqa kee kan caalu lidatii ta'a. Si waaqa kee kan caalu du'a ta'a. Abbi warri dhugaan galeef maaliin hin daangeffaman. Ameen. Cabsanii darbu. Ameen. Maaloo miin jettanii maal ta'u? Cabsanii darbu. Yoom nannu abbaa baluun Yihuudii kana madannu. Leebaa. Ka Waaqayyo atta kan kee kan mootummaa yoo attee nama hin taane ka Waaqayyo attee nama taane. Yeroo hundumaa hojii dhannaa. Kalaandarii cumaa yoo lambata wayyaa koo miiccadha. Anna keetun tottorsin. Waaqeffannaa dhugaa bira waan hin geenye baay'ee takkachaa jira. Abbii warra waaqeffannaa dhugaa waaqeffatan nu haa taasisu Waaqa. Waaqeffannaa dhugaa akkamiin hin daangeffamu. Akkasitti beektamanaa. Yihuudii tokko naqee karambullaa tokko takka hiikkadha. Yihuudii tokko ijoollee mana keekitti geessa. Abbeen waaqeffannaan galeef Yihuudii ijoollee isaa waan daatti geessa. Amiin jettanii maaloo waaqeffannaan kun siif galu. Nama si harkanaa qabiiti waaqeffannaa dhugaan kun sii galee raawwanaa jedhin meetra. Kamtu sii caalaa jedhin meetra. Namoota keenya baay'ee kiristaanota sanbata naggaadhe mana hojii bananii jiru. Kanaallee waaqeffachuun beekan. Suuqii sanbata nagadde akkasiin kasartu bara kan waaqaa waan attee bara nama hin taatu. Taalaala paasteriin maal jedhe egzaabiin misikiritu sechifamtu agartu. Markaatoo dhaqaamee har'a gabaan jira. Jira markaatoo gabaan. Suuqiin jira. Hin jiru. Beekumsa xinnootu qabeenya xinnoo biyyaan taphata. Waaqayyo gaafa si eebbisu akkati boqottuufi. Amiin jechuun. Hin aare Waaqayyo mee qoyi mallattoon irra ka'a. Isti asiku Israa'el qomoo miliyoona taatu keessa nama meeqa duwwaa galmaa'e 1,140 walitti godhate. ሌሎች ምን ሊሆኑ ነው? ክርስቲያኖች ናችሁ። አመንቶዳ ግሩ መለቶን ቀበል አቤን መለቶ ቀቡን ቤካ አሜን
Iyya jaalattoota tan gaafa Yoonaas hin gatuu dhaqan kun ibrichadha. Milikkitaalla. Ameen. Duuballeessa yoo dogoggoreeyyuu kun maal qaba? Milikkita qaba ibrichaatti hin buunudha. Yoo hixaan isa buufte badhaay itti hin buunu. Ijoollee warri kan waaqaan beekamu. Ameen. Mallattoo sirra kaa'u waaqayyo. Ameen. Waaqwaay. Kudha tokko garaas hin nyaata. Iddoo oobdii jedhe alaa lafa dhidhiittodhe mana kaafeetti lafa dhidhiittodhe. Ji'a meeqa yaameef? Ji'a meeqa? Ji'a 40 lama. Ani dhidhiittu. Itti masalaa. Oo shargaa. Sarakkaa biyya tokko moo maqaan isaa. Guyyaa xumuraa biddatti isheen eegatte. Dhidhiitti lafa kee. Warra ol galte garuu naa lakkaa'i tokko jedhi galmeera naa kaa'i. Maal warra ol naa fuudhe. Waaqayyo warra inni galmeessa keessaa tokko si mataa kee ati. Safarii meeqa tokko abal bakka sana dhiisitti dhiphatina dhidhiittu haa nyaattu haa dhudhu. Lubatti afaajamoo jaarsan tokko jedhu dur dargiin qabee tumee qeessi jedhee naan biddeena tun eebbifatin hin nyaatin jedhee siiraan lamanii dhaatti biddeenatti kennanii hin eebbifatin jedha qeessi cal jennaan kanituu hin jiruunfatin biddeena nyaatu hin jiru jennaan kanituu hin jiruunfatin hin eebbifatin nyaatu yoo jiraate fardessa hawwii jira kaasillee miti jedhanii kan jiruunfatee nyaatu yoo jennaan bineensa keessaa adurreetti immoo tokko jirti abiyyaa humna ishee abiyyaa jabina ishee jiruunfattee nyaatti poolisiin haareetu an adurreedha moo ani farda reedhe ay isati gaaffii keensii deebise malee akkanuma dubbii jedha akkanuma gargaara yeroo tokko tokko namoonni baay'een jireenya horii jiraatu jireenya horii amma yoo kaafee taa'ee wac akka simbira galtu waaqayyo immoo ta'a lijee guyyaa na dhaabuun turre ameen doogayii dhaqaara makiinaa uffate guyyaa biraa biiroo yeroo hin qabu nata hojii sii kenne mamichi dhala koole oo galmeera laalu ergamaan immoo maal jedhaa hin galmoofne yemmaa yeroo baasaa sin horii hiti waaqayyo akkasuma ni jedhe ameen waaqeffannaa dhugaan haala kamiin hundaan geeffamu inni lammaffaa waaqeffannaa dhugaan yoomiyyuu hin badu waaqeffannaa dhugaan yoomiyyuu si keessaa hin badu ameen jaaniin yoo laaltan gurguramee biyya ormaa jira mana mootummaa keessaa hin kadhatinaa utuu jedhu ol ba'ee kadhata keessaa baduu didi nama keessaa badu waaqeffannaa dhugaan ameen mana wattaaddaraa dhaqii mana poolisii dhaqii hidhaa dhaqii maal ta'ii biyya alaa si keessaa badu si bubbutaa ameen koppii yoo ta'e ta'u si keessaa badu dhugaas hin jedhan maqaa wanna hin beektu kabbuunis beekte kabbuun namicha kan baay'ee turte intala tokkotu biyya alaatti dhuftee birrii qabdi guraayyuu kan amanaan keenya tokko immoo birrii hin qabu intala isa ta'u dhiira isa ta'u karaa masooruu barbaadu intalli sin fuudhaa ittiin jedhan micaasoo isaatii maskiida walitti na fuudhaa ittiin amanaa makeenya maqaan nama baay'ee beektu achi ishee fuudhuudhaaf maskiida dhaqe masgiida dhaqee akka bisa kada wallaalee akkasitti ta'a oo biyyi qabu inni jirre oo maqaan beektu qabumatee dhaabbata abbaa sheekii guyyaa biraa ijoolleen immoo jiru ijoolleen na bira dhufan akka inni jirutti sagalee isanii waraabanii fidan ina habaluu ilaalee nan argeen gaafadhe maaliif dhattee akkamitti intala fuudhan intalli waa qabdi intala fuudhan lafa isaa bitateetu bajeene amma waa tokko sitti maali Ezgiyoo maalinaa Kiristoos jechuu dandeessa Allah kubarii beekta afaan qabadhuu ta'a guyyaa isaatti hin dhufaa immoo waaqeffannaa dhugaanii rakkattuu si keessaa hin badu si bubbuta si haa bubbutu namas biraa qabale si haa bubbutu wani dhaala ameen yoo mana keessi dhatteeti wayi si godha si keessaa hin badu barsiisaa herrega nu barsiisutu bulongeetiidhaan hin tajaajila beektaa
Intina barsiise erga kutaa torba IS equal amma mati keessa kooti badan barataa sooshaalitti garuu erga keessa kumbad IS equal to time over PRT yookaan dhala irraa sana hojjeta. Ituma hojjetuutu ilaa kun akkasii aggalagalee haleluuyaa isinii galeeraa jedhe. Sitta dhufu. Amiin jettu utuma biiroo teessu sitta dhufu. Nama sakka sitta dhufu maqaa Yesuus. Amiin. Ituma mana murtii irra jirtu sitti dhufa. Amiin jettu ituma qawwee qabattu sitti dhufa. Maal warra wallaa fuudhi bee Yesuus Kiristoos waaqeffannaa dhugaan nama keessaa hin badu abidda godhee sitti qabatu. Amiin. Amma nama keenya keessaa babbadeera. Biiraa dhuga waa'ee amantii yaadatu. Iyyuuni malee yeroo qaxxaama kan Yesuus jiru kwaariin hoogganannaa sagaltamii ja'a shannatti fakkaata. Mucaa tokko jiran mallee kaabineedha. Kwaarii keessaa afnaa hin lole. Maaliif amtee dhanani kan naannaa qoruu dide. Amma kaabinee gaafa nargu makiinaa uffatee deemu. Nanni keessii qoree raawwan jiru. Siluma dhibaa'e si yaadammasu. Namicha qotiyyoo gurgureetu hin qotaa innaan ciisee qota beektee muraayyute. Marrame innaan dilgodee marrame akkamitti qotaa? Ciisee qotaa. Gaafa galanii camadanii qotiyyoo maal ta'e? Hin ciise. Abidda irratti bobeessan hin ka'u muraayyuu haadha kennu. Barbareetti deemu hin ka'u. Achumaan abbaan hin beeke deebise. Birrii konaa fi sangaan kenni deennaan furmaa konaa ilaala jedhe. Maal jedhee? Maqaa Yesuusiin hafuurri si raffise kun sirraa haa qabaate. Tokko tokko abiddatti bobeessite sirraa hin ka'u. Itti hidhe sirraa hin ka'u. Amma abbee ijoollee inni lama ta'e maaltu ta'e? Amma isaanii kumaandariidha poolisiidha ammayyuu balasultaaniidha ajajaan. Itti iyyanii foonichu kennaa isaati foonichuun ni kaan ta'eetu. Akka godhaa ijoollee kana. Sis akkas yaabun. Kamali sis akkas yaabun dhibee. Iyyuu hiiko maali hin badne keessaa badne. Amma namoonni baay'ee waanuma amantiin keessaa badee fi yoo gowwaadhaan illee maqaa Yesuus waamani. Namuma jaallatan isinitti malee yookaan ijoollee biyya keenyaa tokko waaqni jalaan lootee wal jaallatti. Ollaadhaan talli tokko jaalalli abiddaa keessa galti taa'anii koo nama mucaa. Yeroo jarri gabaadha kan isee xiriiraa walitti dabarti. Guyyaa tokkotuma jabanaa sabu qorqoraa biyyaa bu'uun beetti miti. Ituma sabuutu qorqoraan qadaadirraa jedhee isaanirra bu'uun. Siinirra bu'uun taa'anii guuguu. Jaartiin naabeetu isuma sii walitti. Warri waaqeffannaa dhugaa ijoo eenyettanii isin galan Yesuus. Ta'an Yesuus, kufan Yesuus, sitta qabatu. Nama sirraa mallee kaban waaqeffannaa dhugaan kun sitta godhine. Inni sadaffaa fi inni dhumaa nama waaqeffannaa dhugaa waaqeffata akka itti nuti beeknu maal sitti fakkaata habbee waan hundumaa Yesuus hin caalchifatu. Ameen. Akka hundaa fuudhaan warri dhugaas waaqeffatu. Yaa gooftaa jedhame isin. Waan hundumaa situ naa caala. Haleluuyaa. Mee warri waan hundumaa inni isinii caala. Sinifatu. Wala kiristaanaa amma waan baay'ee caalchifatu. Waan baay'ee caalchifatu. Fakkeenya tokko nuti agarsiisa kitaaba Bilii Giraama 46 afaan kan dubbisu tokko. Kooriyaa wangeelli iyyamamaa bitaa dhume Kooriyaatti wangeelli rakkisaa. Kooriyaa kibbaa yeroo wangeelli galee namoonni wangeela simatan hiyyeessota. Garuu akka carraa ta'e biyya sanaa rifeensa ijoollee durbaatii fi ijatu biddiidha. Ta'anii mari'atan warri kaan akka jedhan rifeensa keenya ofirraa aannee jedhan. Giraamii ishee doolaara 200 gurguree mana Waaqayyoo ijaarraa jedhan. Abbootiin amantaa immoo ka'an doolaara miliyoona 3 ija tokkotu. Ija tokko laannee mana Waaqaa ijaaree tokko jiraannaa jedhan. Seenaan macaafamaa jedha warri Kooriyaanota jalqabaa amanticha tokkoon qaban jedhe kaa'e. Ija isaanii gurguranii mana Waaqaa jedhu. Dubarri hundumtuu rifeensa ofirraa fixxee mana Waaqaa ijaarte. Qabeenyi dubaraan guddaan rifeensa isaaniiti. Waa'ee rifeensa keessanii akkas hin dhiphattan nan beeku. Hanga isin gototu. Guyyaa isin gototu. Inni lafa Waaqayyootti dheeraan socho'u. Isa caalu kana Waaqayyoo.
Amin jedhisi. Ameen. Maanni jala kan argate waaqeffannaa dhugaa. Waaqeffannaa akkamii? Waaqeffannaa. Mabaan konyee waaqaati. Miti jaran. Birrii kee gad dhiibaa konyee waaqaa dabarsita. Konyee waaqaatu si fuuldura darba duwwaa. Tu waaqeffannaa dhugaan si keessa si boosisa. Ameen. Torbaa irraa torban sadii irraa wal kiraayii waan dhaagaa tokko boo'ee dhiisuu dide. Akkas waaqeffannaa. Anaa jiru manna baakuu kana dhabee dhiisi. Anaa jiru. Afur buusitti haadha. Ameen. Waaqeffannaa dhugaa keessa gaafa hin galle birriin nuu caala. Namatu nuu caala. Jaalalatu nuu caala. Eenyummaa nama tokko akkanaa jiru yookaan hiriyaa makoo biratti maqaan bargee dhaqee dhuge. Hiriyaa isaa kabajuu waaqa salphise. Warra akkasii Waaqayyoon isin hin taasise. Waaqeffannaa dhugaadhaan waaqeffatama. Inni lammaffaa waaqeffannaa dhugaan afuuraa waaqeffatama. Afuura. Ni afuura laani. Nama si biraa akka wallaatti kenna akka afuura fudhattee baatanii. Shaa jedha baatarra hidhiini. Jedhi kabali jedha. Si kabala marfee. Wallaatti kenna shaa jedha baatarra hidhiini. Afuura. Ni afuura laani. Afuuraan waaqeffatama waaqeffannaa dhugaan. Waaqayyo afuura. Namni arges hin jiru hin qaqqabatamu. Kanaaf Waaqayyo waaqeffannaa afuuraa barbaada. Namoonni baay'ee yeroo waaqeffannaa keessa galan afuura keessa galan. Mi'aan tokko waaqeffannaa foonii waaqeffadhaa al tokko afuuraa waaqeffadhaa jijjiirama isaa sun argaa. Abbeen afuuraa waaqeffatu lafatti jirtu iyyuu hin beeku. Ati immoo dhimma ga'e. Waan uffachi min ka'e dhiifama naa godha. Asallaa muunessaa iddoo nama konfiraansii qopheessinee jedhanne meedaarra. Intalli tokko nama baay'inaa kadhannaa fiiddee dhuftee raajii namni yurqa maayikii fuute. Maan deemnaa naa kadhadhaa maayikii itti kennan. Maan nama nan taphalaa ishee. Nabiyyuu maayikii jala hafgatu biyya suusi maal taate na birrumaa kun gadi. Afuura keessa gaafa galtanii haafe humaasni ilaalchisiisu. Ameen. Nama sana harka naaqani maqaa Yesuus jedhii meetidha. Waaqeffannaa afuuraa keessa galii ni meeti. Namni tokko tokko waan ishee diizaayiniin isaa badee dhimma miti. Kan waaqeffatamu eegu jiru. Meeshaa waaqeffatamaan jedhame. Waa tokko jala muresitti himu atuu nama taate. Isa waaqeffatte. Si nama ta'uuf hin malleef carraan kun kenname. Ameen. Alfataa tokko kadeeti laata. Ani manni koo maali kan naaf ootte marartee guddaa sa'aatiin kan na jaalatu. Hin beekamu. Namoonni dubartii sana yaadattoo taatan kan Yesuusin manatti waame nama biraa, kan shittoo dibu nama biraa, abbaan dhimmaa nama biraa, kan miilla Yesuusin jala taa'u nama biraa. Yihudichi dhufee akka jedhe kan miilla isaa jala mana kee miti mana baluu dhufee. Anati shittootti dibdee rifeensaan xaradhu wenna Yesuus akka jedhe mana keetti na waamti amma ammaatti illee bishaan miillaan allaannee jedhe. Obboleetti kana waan guddaatu ta'e. Ameen. Ani gisee wal beennaa guyyaa tokkoon gadi jedhee qubaan lafatti caafee sobdoota biraa ari'e. Gaafa sana ejjitu dhageettee kana samtee har'a shittoo baattee dhuftee namni waan guddaan godhatee tokko taa'e. Namni waan guddaan ta'eef ijoollee miilla Yesuus jedhana. Maaloo min jettanisi yeroo faarfatamu abbe galaanaan ciisa duddaan ciisa harkoon naaf fuudhime maaloo waaqeffannaan hafuuraa kun si argatu maqaa Yesuus. Kanaadhaan Yohaannis 4:23 mul'ata Yohaannis boqonnaa 4:2 akka jedha hafuuraan narra dhufe. Mataa keessaan qabadhaan akka jedhame hafuuraan narra dhufe dhaame. Yohaannis akka jedhame. Afuuran narra dhufe. Ameen. Ani sagaleen isaa miti, ani sagaleen gaddaa miti. Afuuran narra dhufe narraacha maqaa Yesuusi. Harkoon naa fuudhime maaloo inni siraachisa afuuri sirra haa dhufu. Afuuran narra dhufe. Afuuri tokko narratti lafa dha'ee ati nama addaati naan jedhe achi boqonnaa afur lama hanga ja'aatti naxinii gurguddaa 5tu jira. Achirraa tokko kan maal jedhiitti fakkaate an afuuraan guutameera. Warqachuun fuudhamee jedhame an afuuraan guutameera jedhamee yaada.
Nama furang buutame Waaqayyo nu haa taasisu. Guyyaa tokko dubbadheen ture warri naannoo Aayiraa dhibama naa godha. Wallaamaa kana Yesuus keessatti jaarsi tokko taabbee hafuurri darbe akkasuma akkas yaa godhu. Amiinisi. Wayi! Gaafa tokko akka jira warri jaarsa waldaa sinodosiidhaa haala dhufu maqaan hin balleessiniiti. Yoo maasii bubbute ucaan jedhanii. Jaarsa waldaa keessaa tokko mari'atee jaarti kana qorrata akka godhaa'e. Beelluta akka godhaa'e. Achumaan inni libsi tokko boqqolloon keessaa tokko kennamu fedhan. Jaartii fidanii iddoo aarsaa bukkee ka'anii inni libsi tokko keessaa boqqolloo keessaa tokko bira ka'anii yoo nagaatti sagantaa kaatumutti kan fudhattee galtaadhanii. Sinoonis suuraa dhufa laqaan dhufa chakke jennaan. Yeetuma keessin immoo suura labanii wayyaa fuuraa kaasan jaartii akka godhu. Ilaallaan boqqolloo jira. Yoo haalleen jette maal dhabde? Waan dhabde malee si haa bubbutu baran. Yoo haalleluyaa jette boqqolloon hin dhabdi inni libsiin hin dhabdi. Qeesni hin dhala. Sirka haadhoo baran. Amma itu lallaban. Tuma jettu haabee dubara. Jaarsonni waldaa daadhii dee boqqolloo keessaa fudhadha. Sirka habaa maqaa Yesuusi. Amiin jettanii akka jedhe Yohaannis narra dhufe maaloo nama tokko dhufe haadha. Kumuru fanyee alkool naa fuudhi. Hafuurri waaqeffannaa sirra haa dhufu. Hafuurri amantii gajjabeessa sirra haa dhufu. Narra dhufe hafuurri. Sirra haa dhufu maqaa Yesuusi. Yohaannis akka jedhe haabee laban jiru beekti moo lafa onaa kananitti hafuuraan narra dhufe. Lafti lafa onaati wanti nyaatan hin jiru mootiin asitti nagateera. Du'a biyya kana na fide handuudhi naaras na fide achiin cufaa asiin cufaadha garuu hafuuraan narra dhufe. Abbee mana duwwaa keessa nama burraasisiisa hafuurri. Mana wayyaan hin jirre mana wanti rafan hin jirre keessatu ejjettu ati nama kaachisa si haa kaachisa. Narra dhufe. Achi biratti maal jedha? Yeroo inni narra dhufedha. Waaqeffannaa qulqullootaan arge. Maaraati. Mikaa'el akkamitti bakka waaqeffatuun arge? Maal akkatti Mikaa'el waaqeffachaa jiru sitti mul'ata? Saatiin jaabii hafuur qulqulluu. Inni koota kan nyaale inni kinaayya. Yaa qiddusaan gubaa'e. Maal warqollaa hafuuri maalo? Walga'ii qulqullootaa sitti mul'isu hafuurri. Ameen ameen ameen. Qulqulloota kochoo lafaan ga'e Mikaa'el akkatti waaqeffatu. Inni qulqullichi sun Gabriel akkamitti akka waaqeffatu arge. Ameen. Ani namni biyya oraa dhufte akkamitti waaqeffachuun naa ta'ale. Nan arge. Achuma sadaffaa irratti maal isiitu fakkaate? Abiddaa fi balaqqeessa. Samiirraa balaqqeessa miilla hoolichaa jalatu balali'uun arge. Waaqeffannaan qulqullootaa. Abiddaaf balaqqeessa lafa tochoosu uume. Itu isaan qulqulluu jedhanii faarfatanii arge. Amanitanii? Waaqeffannaan balaqqee uuma. Waaqeffannaan abidda uuma. Kan keessan hirriba uuma. Hafuura. Akka dirbuunaa isaatti qabii hafuura jee. Hafuura. Kabali hafuura jee. Hafuura. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2-7. Phaawulos namoota gaaffii gaafate. Isin amantoota? Eeyyee. Isin tajaajiltoota? Eeyyee. Deebii isaanii namatti tola. Hafuura qulqulluu fudhattaniittu jedhe. Akkanumayyuu warra dhageen jedhe. Kanumayyuu warra dhageen. Isin amantoota? Eeyyee. Isin agalgaa'oota? Eeyyee. Hafuura qulqulluu argattaniittu kana warra dhageen. Hin gadde abbe Phaawulos. Yoos isin maqaa maalitti cuufamtanire? Yoos isin eenyu waaqeffachaa jirture? Haala isinirra bu'e. Phaawulos kana dubbatee isaan gaafa cuubu samiin baname. Abiddi citaa dhufe kaa. Isa haadhammaa kan sagatiya. Har'a citaa sirra hanfu malee. Xaxaan yaabee. Eegamananii baran qabanii.
Eega galgaa'ota ta'anii baran qabanii guyyullessaan yelleen manfas guddus yelleen. Har'a dhagiin isti jecha kana achi warra akka jira kana har'a nagaa wayii jedhan wayaa kun gurgullu har'a nagaa wayii. Kudha sagal garagaraa. Jedhu bira keessani har'uma dhageenya nuti kana. Yoo sisin eenyutu shubamta? እግዚአብሔር ምስክሬ ናና ማና አረዋቂ ፈና ፉራቂ ሰገድ አሜን አከቹል ፍዳቴ ቢኩን ረተተውና እንደ ኩን ረታተው ደበላቴ ዳኔ እንደ ኩን ረታተው አከጀ አቤ ጳውሎስ አመስኒ ፈንከረዳ ፉራ ዋቀዩ እንፍደቱ ከነ ቦዴ ዋቀ ፈና ከሰን አፉራንታ አሜን ወልካና